akkas ture namaatu nama itti dhalaa'ee waa'ee ishee hubatu hin qabdu garuu sammuu baay'ee isii hubachuu qabdi beekadhu namni sichuu dhiisee ati maa namni nan hubanne jettee nama komachuurra sammuu hangee kan si hubatu lakki namni kun rakkina keetiif osoo hin taane rakkina mataa isaatiif si hubachuu dhiise jettee sammuu si amansiistu yoo qabaatte waan guddaa tokkorra gahuudhaaf namoota si gargaaran hin qabdu yoo taate yookaan si gorsan hin qabdu yoo taate sammuun tantee garuu boruu irra geessaa boruu itti dhaqqabdaa jettee sammuu si jajjabeessitu qabaa ammas namoota rakkoo kee guutti himatte rakkoo keessan si furuu caalaa rakkoo san keessa akkaatiin baanitti si gorsan yeroo si maddii guutan sammuun tantee immoo wanni isaan haasawan yoo gorsi isaanii san sirrii akka hin taane bartee gurra tokkoon irraa caqastee gurra kaaniin hogguu baastee sammuu gorsa dogongoraa namoota si gorsanirraa daftee si dammeessitee akka gorsi isaanii sirrii hin ta'in sitti himtu qabaachuu keetitti respect sammuu keetiif ammallee namni tokko maaliif akkana goote inni ati goote kun sirrii hin turre dogongora ati yeroo hundumaa waan gaarii hojjette hin beektu wanni ati hojjettu hundi dogongora namootni siin jaa yoo sitti addammaatan sammuun kan kee garuu jechoota isaanii ilaalcha isaanii jalatti kan hin kufne sehee wanti isaan jaan kun dogongora taanaan gara biraatti yaaleeti ilaalaa yookaan immoo bara wanti kun dogongora moo miti yoo dogongora miti jettee sammuun tantee sitti himtu taate ati ifumaafuu nama lama kaniifi sammuun tantee wantoota namni ittiin sokomaturraa ati jabduudha lakkii ati dogongorre lakkii ati dogongorte jettee deebisaa isaanii negatiifa san ati bira ammoo poozitiifa sammuu kee keessaa yoo argatte ati baay'ee nama jabaadha baay'ee nama cimaadha maaliif jennaan sammuun kan kee waan namni jiru jala goree yookaan immoo ilaalcha namootni negatiifa sitti haasaan sana ilaaltee ati kuftee eeyyeen dogongoreen jira yoo hojjettu taate ati cinaacha dadhabaa kan kee irra ciistee jechuudha osoonii fi hin dammaqin akkana jechuun namni kamuu yeroo ammaan tanaatitti wanta gaarii namoonni siif yaadan hin baay'atan kanaafuu sammuu kee galateeffadhu waan tokkoon naa dhufe namootni waan kana hin dandeessu itti yeroo kee hin gubin yookaan humnatee hin qisaasin yookaan immoo maaliif of dadhabsiistaa ja'anii warrootni sitti haasan yeroo baay'ee irra deddeebidan akka ati hin dandeenye akka ati booda gaabbitu dursanii warroota sitti himan gaafa sammuun kan kee lakkii ati ni dandeessa godhii dadhabii dhiisi maaliifuu wanni tokko osoonii fi yaalamne hin danda'amu jettee kan murteessuu dandeessu akkamitti dura yaalteeti dadhabda kanaafuu namni jabaan kan waan yaadee yaalii yookaan hojiidhaan godhu sammuun tantee akkasiin jettee jecha san dhiistee yaaltee dadhabda yookaan milkoo'isa gaafate sammuu tantee namoota gaafa san hin dandeessu siin ja'an caalaa sammuu tantee baay'ee galateeffadhu akkana jechuun waan gooteetti milkoo'itee tanii fi namootni si cinaa osoo hin jiraanitinitti ati madaa keetiin galmaan geessiste deebistee ofii keetiif of galateeffachuu qabda yeroo tokko bari sammuu keenya kanaaf boqonnaa kennuun nu barbaachisa akkasuma yeroo ifii kennuun nu barbaachisa akkasuma immoo ifiifis ofii yaaduun nu barbaachisa kanaaf yeroo waan takka goonee milkooyne ofii keenya galateeffachuun illee nu barbaachisaa jechuudha maalaan ja'anii maaliin namaan ja'a maaliin godhee maal naaf godhanii maaliin namaaf godha kitaaba kana keessa yookaan faayila kana keessa deemuu dhiistee gaafa namaa waan takka mari'achullee waan namni siin jeesan hunda fuutee hojiitti hiite osoo hin taane poointii yookaan qabxii ijoo mul'ata keetiif gargaarsa yookaan riqicha dagalee siif ta'u qofa fudhattee deemta jechuudha. Kanaaf namootni jajjaboon yookaan namootni yeroo baay'ee maal naan ja'anii jalatti hin kufnee fi akkasuma immoo wanti kun gaariidha itti seenii namaatiif itti hin seenne yaalee yookaan godheetiin dadhabus milkaa'us jettee mataa keetiin of amansiistee itti seentu. You are perfect. Ati nama baay'ee ajaa'ibaati. Ammas beektanii gorsa namaa fudhachuu dhiisuu miti. Gorsa namaa ni fudhatta garuu ismaan namaa asaa jiru kanaa'u
kana hojirra oolchituu fi kan hojirra hin oolchine baay'eetu jiraachuu mala. Kanaaf akhlaaqa yookaan jechoota fi haasaa namaa qofa dhaggeeffattee waan namni joojitti waan namni jeemmoo carelessii taatee yookaan selfish namaa taatee isuuni hin feesisu si fayyada taanaan ammumarraa wanta ati keessa haasaa namaa keessa qabxiin ati barbaaddu hojirra taanaan hojitti heefi. Maaliifuu gaabbii fi eegeen gama duubaati. Of hin boonu bara ofi baay'ee takka of galateeffachuu of jaallachuu fi of uffisuu baradhaa. Akkana jechuun naman kabajinaa naman jaallatinaa naman ulfeessinaa naman galateeffatinaa miti garuu dursa na ofiif kennaadha jechuudha. Galatooma.